Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota karaa toora miidiyaa kanaatiin biyya keessaaf ala teessanii nu hordofaa jirtan hundumaa keessaniif nagaan koo kan kabajaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa. Egaa namoonni jalqaba gara miidiyaa kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa ta'a amma nutti dabalama. Subscribe gaafa gootan guddina miidiyaa kanaaf murteessaadha jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan miidiyaan kun miidiyaa keessan waan ta'eef subscribe gochuudhaan miidiyaa kana guddisa. Namoonni kanaan dura immoo subscribe gootan like gochuudhaan na jajjabeessaa. Like gochuu keessaniin jajjabinni koo guddaa ta'a jechuudha. Gaafa isin like gootan akka isin na duukaa jirtan natti argama. Kanaafuu like gochuudhaan jajjabina anaaf qabdan yookiin maamilli naaf ta'an sinin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo mammaaksi afaan Oromoo kutaa 8ffaatiin walitti deebinee jirra. Mammaaksi afaan Oromoo kutaa 8ffaa akka armaan gadiitti itti fufa. Tokko, abbaan damma nyaateef ilmi afaan hin mi'aawu. 2, abbaatu of mara jedhee bufti. 3, akkatti ba'an beeku malee akkatti galan hin beekani. 4, eegeef gaabbiin duuba deemti. 5, garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti. 6, goromsi harree wajjin ooltu dhuufuu bartee galti. 7, gubataa marqaa hubataa targa. 8, ijoolleen nyaataaf waaman ergaadha jettee diddi. 9, kofoo namaaf ergisanii irra hin taayin hin jedhani. 10, ofii badaan nama galaafata. 11, Oromoon ofii lafa bulee keessummaa sireerra bulcha. 12, sanyiidha sanyiirraa kutu alagaa makara waaqqatu. 13, tokko qoteef tokko qotiyyoo camaddi. 14, waa malee manni guyyaan aaru.